تسالونكي سلم فابقنا لما كنا سدير سجرول دبيفنا سقلي واقعيو أكجدا وبلوتا ورا قوفتا داف جالة تمتن ورا قوفتا دان جالة تمتن أفوران كل فمن كل فمودان لوجيتشاتس أمانودان أكفيناتس واقعيو ورا جالك أباغود وانسن فؤاتيف نوي وايك سنيف يروهم دوما واقعيون غلطي فجوف نوفنتا وبلوتا ورا قوفتا دان جالة تمتن أفوران كل فمودان لوجيتشاتس أمانودان أكفيتانيف واقعيو ورا جالك أباغود وانسن فؤاتيف نوي وايك سنيف يروهم دوما واقعيون غلطي فجوف نوفنتا ulfinni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif akka argattanitti inni karaa wangeelaa isa nuyi isiniif finnee kanatti isin waame. Egaa obboloota nana barsiisa dubbii afaaniitiin yookiis ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa. Ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan keenyas inni nu jaallate ayyaana isaatiinis jajjabina barabaraa fi abdii gaarii nuuf kenne. Innumti garaa keessan haa jajjabeessu. Hojii gaariif dubbii gaarii hundumaattis isin haa cimsu. Ameen. Yesuus gooftaadha. Garraa isaa gaafa laaltan maal jedhaa isin fayyinaaf fo'amtan jecha jedhu jalattidha. Wanta ammaa kan kaa'u wantoota namni isin dubbise kan kaa'u. maal jedha gaafa dubbatu obboloota warra gooftaadhaan jaallatamtanii dubbata gaafa dubbatu afuuraan qulleeffamuudhaan dhugichattis amanuudhaan akka fayyitaniif Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin ta'a warra fayyaniin jedha Phaawulos ergaa kana gaafa barreessu emehejoon Tasalonqee kana gaafa ifama Tasalonqee lama faasaan lama irra jira. Ergaa kana ema hijoonsaa yookaan jechi hijoon dubbii kanaa guyyaa gooftaa kan jedhu lama caafichi guutummaan isaa kan itti walii galu yookaan immoo jala muramee kan kaa'u guyyaa gooftaa yegeetaa qan irra deddeebitanii yeroo baay'ee gaafa dubbicha keessatti ilaaltanii guyyaa gooftaa jecha jedhu argattu yeroo baay'ee irra deddeebitanii gaafa dubbistanii Waaqayyos guyyaa gooftaa jecha jedhu kan irratti guyyaa qaba waan hundumaatiif har'a garuu jireenya kiristaanummaa isa dhugaa jecha jedhu irra dhaabbannee sagalee Waaqayyoo waliin baranna isin danda'ame barreeffachuu dandeessu jireenya kiristaanummaa isa dhugaa jireenya kiristaanummaa isa dhugaa jireenya kan jedhu hiika mataa isaa qaba kiristaanummaa inni jedhu hiika mataa isaa qaba jireenya kan jedhu hiika mataa isaa qaba kiristaanummaa kan jedhu hiika mataa isaa qaba jireenya kiristaanummaa isa dhugaa gaafa jennu garuu gaafa wal qabsiisnee gaafa waamnu jireenya keenya irratti bara keenya irratti maal nurraa akka eegamu maal gochaas akka jirru maal gochuun akka nurraa eegamuuf maal gochuuf akka jirrus caaffanni qulqullaan kun waan baay'ee isaa nuu kaa'a. Namni jireenya kiristaanummaa isa dhugaa jiraatu nama akkamiiti nama jireenya kiristaanummaa dhugaatuuf jiraatuuf Waaqayyo immoo maal qopheessee jira nama jireenya kiristaanummaa dhugaa jiraatuuf Waaqayyo biraa abdii akkamii qaba namni jireenya kiristaanummaa isa dhugaa jireenya kiristaanummaa dhugaa gaafa jennu jireenya kiristaanummaa dhugaa hin taane immoo akka jiru immoo beekuu qabna jechuudha jireenya kiristaanummaa dhugaa akkuma jiru jireenya kiristaanummaa dhugaa akka hin jirre immoo beekuu qabna. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaastanii gaafa dubbistan sagalee Waaqayyoo jecha akkas jedhu argattu Phaawulos gaafa dubbatu wangeela biraa jecha jedhu kaa'a. Wangeela ani isinitti lallabeen wangeela biraa kan isinitti lallabu yoo jiraate inni anas ta'ee ergamoota waaqarraas yoo ta'ani nama biraas yoo ta'e jechuusaati nama kamiyyuu ta'e wangeela isinitti dubbadhe kanarraan kan hafe wangeela biraa kan isinitti dubbatu yoo jiraate inni abaaramaa ta'uudha. Maal jechuudha kiristaana dhugaa kan hin taane wangeela biraa isa qabatee jiru jechuudha. Wangeela biraa jechuun wangeelli kana jechuudha miti. Wangeela miti kun macaafa qulqulluudha. Wangeelli Yesuus isa dhugaa dhiisee Yesuusin isa dhugaan taane yoo qabatee daandii jireenyaa isa ta'e irraa dhaloota dabsee daandii jireenya san taane irra dhaloota buusa yoo ta'e inni wangeela isa dhugaa isa biraati. Namoonni akkasuma wangeela isa dhugaa irraa yoo goranii jireenya kiristaanummaa dhugaa irraa akka jallatanii
asumarraa macaafa qulqulluu raawwachuu dandeessu jechuudha. Jireenya kiristaanummaa dhugaa jireenya Kiristoosiin fakkaachuuti malee jireenya walii fakkaachuu waan hin taaneef. Jireenya kiristaanummaa inni dhugaan Kiristoosiin fakkaachuu madda. Jireenya kiristaanummaa inni dhugaan Kiristoosiin fakkaachuu madda jechuudha. Namni tokko gaafa gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaatii godhatee amanuu addaamummaa kaneessa jireenya isaa dhuunfatee jiru hundumaa ofirraa akka uffannaatti uffataatti ofirraa baasee Kiristoosin akka uffate macaafni qulqulluun keenya waan nutti himuuf Kiristoos uffannaan koo, Kiristoos qajeelummaan koo, Kiristoos fayyinni koo nama jedhutu jireenya kiristaanummaa isa dhugaa jiraata jechuudha. Macaafni akka jira Kiristoosin labsaachuudhaan Kiristoosin uffattaniitu waan jedhuuf namni Kiristoosin uffate immoo waan biraatiif ta'uu hin danda'u. Waan biraatiif hojjetaa ta'uu hin danda'u. Waan biraatiif fardanni ittiin gulufu ta'uu hin danda'u. Waan biraatiif daandii si'ooliin ta'uu hin danda'u jechuudha. Namni jireenya kiristaanummaa dhugaa jiraatu nama Kiristoosin sirriitti beekudha. Nama waldaa kiristaanaa beeku miti. Guyyaa sagantaa sirriitti barreeffatee harkarraa kan qabu miti. Haala toora sagantaa qabatee nama yeroo hundumaa hordofu miti. Haala jiraatu keessatti Kiristoosin nama sodaatu jechuudha. Jireenya kiristaanummaa dhugaa namni jiraatu bakka jiru hundumaatti ማስመሰል ሳይሆን መምሰል በሕይወቱ ውስጥ ያለው ሁሉ ጊዜ የሚያስመስል ሳይሆን የሚመስል ነው እውነተኛው ክርስትና ሕይወት ያለው ሰው። መምሰል በሕይወቱ የማይኖር ከሆነ መምሰል ክርስቶስን የማይመስል ከሆነ ትክክለኛው ነው እግዚአብሔር ትክክለኛው ነው ክርስትናን ሕይወት ሊኖር በፍጹም አይችልም። የሮባዬ ነምኒ ነሞተ ተቆ ካራጋፈኔም ተርግዘኒቱ አከበርባደ ጉያ ብራንታ ጋባ ወልዳ ከሰት ሲምቤቀ ዮቴ ናኖ ከሰን ጋፋ ገው ፋርፈና ዱፋፍ ጉንጉማን በቃ ፋርፈና ዱፋፍ ነምነከሲ ዶብራቱ አንብራጎቻ ሆነ ጋፋ ክርስቲያን ብረገኡ ኦኬልን ፋርፈታ ዮኬኒ ነማ ፉራዌ ፈካታ እንኩም ፈከሳ ደመለ ትረኛ ዱጋ ፈካታ ነገርሲሱ ሚቲ ከናፍዩ ጎፍታን ኢየሱስ ወልዳ ክርስቲያና ቢየ ለፋረከን ካወተ ይሮዳፍ ለዘላለም በምድር ላይ የምትኖር ቤተ ክርስቲያን የለችም። ምክንያቱም ክርስቶስ እርሰ ምስሮታኤ ክርስቲያኑንሞ ምስሮቲ ታኒ ክርስቶስ ዋኔ ገኒፍ አመ ጎፍታን ዴ ቤድፉት ጅረኛኑት ጅራኑ ለጅረኝ ክርስቲያኑ ማዱጋል አመ ጎፍታን ፉት ፈናኑ ተፈኑ ለጅረኝ ክርስቲያኑ ማዱጋል አመ ጎፍታን ዴ ቤድፉት ጅረኛኑት ሰበካኑ ለክርስቲያኑ ማዱጋል አመ ጎፍታን ዴ ቤድፉት ጃላላኑት ወሊፍ ቀምኑ ለክርስቲያኑ ማዱጋል አመ ጎፍታን ዴ ቤድፉት ገራዲ ፈማወራ ወሊፍ ቀምኑ ለክርስቲያኑ ማዱጋል አኒኦ ኢሳ ገራ ዳፈኒስ ወረጀነ ሶንታኔ ገራ ሳኒ ከሳ ወራ አራራነ ማፍጎቹ ደንዳኔዳ ወረ ጅረኛ ክርስቲያኑ ማዱጋ ጅራቹ ደንዳኔ ጅረኛ ክርስቲያኑ ማዱጋ ጀቹኒ ጋፋ ወለርገን ክርስቲያኑ ፈካቾ ሶንታኔ በከደቀን ሁንዱማ ክርስቶስን ሙሉሱ ወቹዳ ነሞስም ብረጁረ ካንቀባቲ ክርስቶስን ፈካዱ ደርብ የዳኒ ጎፍታኒ ሞሱ መከነ ስራ በርባዳ የዳኒ biyya lafarraa waaqayyo qabeenyaan qaba jedhee biyya lafarraa kan eegu warqii birrii diyaamandii yookaan immoo almaasii miti. Deebi'ee kan jalqabas kan nufe namaaf deebi'ees kan nufu namaaf. Lafti akka barbaanne irra jiraannu kun akka barbaanne irra qonnee gadi fageessinee fooqeen magaditti ijaarree waan barbaanne keessaa qonnee warqii baafannee akka barbaanne itti taanu lafti kun iyyuu guyyaa tokko akka gagaatti baqxee darbuudhaaf jirtidha macaafni qulqulluun. Phexros lammaffaasaa dubbisaa kunnaa sadii. Isheenuu baduudhaaf dhumuudhaaf yookaan immoo iddoo gadhiisuudhaaf jirtidha. Kanaafiyyuu Kiristoos Yesuus xiyyeeffannoon isaa yeroo hundumaa jireenya kiristaanummaa dhugaa warroota jiraatan warra biyya lafaarraa si fakkaachaa jiraataniin isaanii malee waan biraa hin qabu. Ammam lapheen keenya gooftichaaf qophaa'aadha laata. Ammam jireenyi keenya gooftaa kana eegaa jira laata. Ammam mudhiin keenya jabaatee hidhameera laata. Asitti gaafa dubbistaan dubbisa galee waaqayyoon masii dubbise maal jedha. Obboloota warra gooftaadhaan jaallatamtan afuuraan qulqulleeffamuudhaan dhuguchattis amanuudhaan akka fayyitan waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin faateef nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin ta'a waan filatamtaniif. Goofticha waan jaallatamtaniif waa'ee keessaniif yeroo hundumaa gooftaa galateeffachuun nuuf ta'a. Warri filaman immoo yaada waaqayyoo keessa deddeebi'u. Warri filaman immoo fedha waaqayyoo raawwatu. Mee namoota meeqan keenya dhalaatan gooftaadhaan filamuu keenya kan yaadannu kan beeknu. Warroonni filatamanii warri waaqayyoodhaan filatame yeroo hundumaa
kella yookaan immoo daandii waaqayyoo sarara geggeessuurra malee daandii mataa isaan filatu. Hewaan waaqayyoon dhaga'uu dhiistee qaama biraa waan dhageesseef iddoo waaqayyoo ishee kaa'ee baate gadi. Namoonni yeroo hundumaa jireenya isa waaqayyoo isaan irraa barbaadu eeganii lafa waaqayyoo isaan kaa'e sana taa'u. የሚንቀሸቀሹ አይደለም እንደፈለጉ የሚሆኑ አይደለም እንደፈለጉ የሚኖሩ አይደለም እንደፈለጉ የሚኖርበት ጊዜ ላይ አይደለንም አከበር ባነ የሮትታ ነው ሰበምንሳ ማቴዎስ በቆናንቶር በለኮፍስ ኩረ ሰዲ ዋዬ ከራ ለማኑትማ ቶኮ ከራ ቦቾዴዳ ቶኮ ሞባይል ቀሎዴዳ ኢሰበላ ሰነረነም ነከበር ባደ ኡታ ለከበር ባደ ታ አከበር ባደ ዋንበር ባደ ታ isheen qalloo sun tokkichi qalloodha waan taateef namoota muraasatu irra deemaadha. Inni karaa boochoo sun immoo daluudha lakkoofsi namoota irra deemedha. Namoota baay'eetu irra deemedha. Dhumni isaa garuu du'a bara baraatiidha. Isheen dhiphoon garuu maadha qalloodha waan taateef baay'ee qalloo waan taateef namoota muraasatu irra deemaadha. Isheen sun immoo dhumni ishee jireenya bara baraatiidha. Kanaaf akka barbaannes buuneechi buunee akka barbaannan taatu jireenyi kiristaanummaa of eeggannoo mataasaa danda'e waan qabuuf. Almawaa tokko nubbada namoonni kallattii garaagaraatiin barumsa garagaraa kennu duuba baay'attis dhagaan ture. Maal beektuy? Namni al tokko erga fayyee booda waan barbaade yoo hojjete yoo hin fayya ittiin faradamu lubbuun isaa fayyitee itti foon isaa rakkoo hin qabu warra jedhaniifi. Never. Isin mana qulqullummaa waaqayyooti. Namni mana qulqullummaa waaqayyoo kana diige immoo waaqayyoo isa hin diigaa. Manni qulqullummaa waaqayyoo immoo qulqulluudha inni immoo isiniidha. Nama isin bira jiru harkaan qabaa waaqayyoo si keessa jiraata ilaani. Isna eebbisutti tima ammas irra deebi'a waaqayyo suma keessa jiraata ilaani. Yeroo tokko kee waaqayyo akkas jedhe saba Israa'eliin mee kottaa mana naa ijaaraa eessatti naa ijaartu immoo jedhe gaaffii gaafate. Lafa ennaan miilla kootu irra dhaabbataa jedhe. Samii ennaan immoo teessoo kooti jedhe. Ani ola farra dhaabadheera samiirra simmoo taa'een jira si mana naa ijaaraa jedhe. Tu gaaffiin kun anaaf sin gaafate ta'e deebii maalii kennaaf waaqayyoodhaaf. Maal akka isaanaan immoo liqeeffannee iyyuu baankii irraa fudhannee iyyuu gamoo bareedaa ijaarranna. Isaan isa booda baay'ee bitaay lakkee nama mana namni harka isaatiin ijaara keessa waaqayyo hin jiraatu immoo deebisee kaa'a. Waaqayyo eessa jiraata yoo jenne laphee kan isaa kan ta'e keessa laphee isaa bitamu keessa laphee waaqayyoon sodaatu keessa laphee qulqullaa keessa waaqayyoon buufata. Namni waaqayyo laphee qulqullaa waaqayyo keessa jiraatu inni jireenya kiristaanummaa dhugaa nama jiraachaa jiru inni. Yeroo hundumaa waaqayyo gooftaan iddoo buufata isaa godhateera namni jedhu nama waaqayyoon dhaga'uudha. Yoo abbaan tokkotti dubbatee haaree bookokee mbaa waldaa keessaa yoo ta'e inni lakki kiristaanummaa dhugaan isaaf hin galle. Waaqayyoon dhaga'uu dhagaanii jiraachuun maal akka ta'e hiika isaayyuu hin barre. Jireenya kiristaanummaa dhugaa. Namni jireenya kiristaanummaa dhugaa jiraatu nama galgala isaatiif bu'uura kaawwatedha. Makaraa ሲመጣ የማይናወጥ እንደፈለገ የማይሆን ሰው መጥቶ አባብሎ ወደ ውጪ ወደ ዓለም የማይወስዱት የቆመበትን አለት በደንብ የሚገባው በደንብ የሚያውቀው ለክርስቶስ የታመነ በጽድቅና በቅድስና የሚኖር በምንም የማይደለል በምንም የማይታለል እውነተኛ የሆነውን እግዚአብሔርን በማወቅ የሚመላለስ መሰረቱ ጽኑ የሆነለት ሰው ነው። bu'uur jireenya isaati nama galgala isaa nama bu'uura kaawwate eenyuun rakka dhaabbate nama beeku. Macaafi qulqulluun akkas jedha waan hundumaatiif bu'uurri tokkodha. Bu'uuricha irratti garuu namootuma garaagaraatu dhaqee mana irratti ijaarrata. Inni kaayyoo barbaade agadaan ijaarrata. Inni kaayyoo barbaade offaadhaan ijaarrata. Inni kaayyoo barbaade agaadhaan ijaarrata. Inni kaayyoo barbaade galabaadhaan ijaarrata. Inni kaayyoo barbaade warqiidhaan ijaarrata jedha. Isaan kana hundumaaf immoo qormaanni jira. Barataan jalqaba baratee dhumarratti qormaata fudhata. Kiristaanis jireenya jiraatee dhumarratti jireenya jiraata. Kanaaf madaalli waaqayyoo biraa fudhata. Bu'uurri keenya tokko. Manni kamillee taanaan fooqi kamiyyuu fudhadhaa. Utuu bu'uura hin qabaatiin manni ni ijaaramu. Injineroonni jiraachuu dandeessus keessa. Utuu bu'uurri hin jiraatiin manni dhaabachuu hin danda'u hin gufa. Nama hundumaa bu'uurri taa'ee namni keenyaaf inni humna qabu gadi fageessee godaa kaasee giraawundii godhee ijaarrata. Kabar ol fidee immoo noormaalii godhee ijaarraa akka barbaade fooqi ijaaramni. Akkasumas inni kan kiristaanummaa tokkumatti ijaarame. Bu'uurri yookaan immoo masarataan dinu. Masaranni isaa tokkuma. Waaqayyo isa jalaa miti yookaan masaraticha miti kan barbaadu.
isa masarata sana irratti ijaaramaa deemu kan bu'uuricha irratti isa ijaaramaa deemu ilaala. Kana biddaan qoramus bu'uuricha miti. Isa irratti dhaabate sanadha. Inni irra keessatti ijaaramaa jiru galabaadhaa, uffaadhaa, agadaadhaa, mukaa, dhagaadhaa, warqeedhaa. Jireenya abidda keessa darbuu hin dandeenye, jireenya qormaata keessa darbuu hin dandeenye isaan maal gochuu danda'a jechuudha. Namni baay'een isaa bu'uuricha irratti ijaarrachaa deema. Guyyaa tokko immoo sa'aatii isaa eeggatee maal godha? Qormaata keessa darbuudhaaf jira. In qoraman macaafa gurgurtu abiddaan immoo qoramadha. Warroota nama maqaa isaanii dhahe keessaa kana fuudha. Lama duwwaadha yoo ta'e warqiidhaaf dhagaadhaan kan ijaarame duwwaa ta'a. Carraa Waaqayyo isaaf kenne ilaalcha gaarii nama qabu. Yaada Waaqayyo isa qulqulluu nama jiraatu. Waaqayyo ni na waame sirriidha nama jedhu. Waan biraatiif jireenya isaa dabarsee kennamni laanne bu'uura isaa irratti yoo dhuguma waan abidda keessa darbuu danda'u jaarrateera yoo ta'e guyyaa gaafa dhumaatti immoo shillimaata argata. Akiliil isa jedhan. Ijaan qulqulluusan hin jedhu jechuudha. Namni jireenya kiristaanummaa dhugaa namni jiraatu nama galgala isaatiif bu'uura sirrii kaawwatedha. Malee akkasumatti nama zimbilee jiraatu. Kitaaba qulqulluu keessaa Xiimotewos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 19 argachuu dandeenya. Bu'uura ofiitiif baay'ee yookaan immoo galgala koo kan banne kan jedhu namni ammadha kan waan sirreeffachuu qabu sirreeffatu. Erga dhumee booda akka jaroota Maatewos boqonnaa 25 waan hundumtuu garaawwate booda akkas jedhan kaanii waan hundumtuu dhumee booda dhufanii balbala rukutan jalqaba waan isaa irraa eegamu waan hin gooneef dhufanii dhumarra balbala irra dhaabbatan banuuf hin dandeenye garuu chumaan bakkee tafani. Isaan kun yeroo Waaqayyo isaaniif kennetti warra qalladan jiraachuudhaan warra eeyyamamoo hin taane yeroo Waaqayyo isaaf kennetti namni qalladu guyyaa tokko hin gaafatama. Yeroo Waaqayyo isaaf kennetti namni qalladu jechuudha. Namni itti qoosu jechuudha. Jireenya jiraachuu qabu yeroodhaan kan hin jiraanne jechuudha. Waan Waaqayyo sarraa eegu kan hin raawwanne jechuudha. Akka fedha Waaqayyootti kan hin deddeebine jechuudha. Yaada Waaqayyo isa qulqulluu wajjin kan waliin galle jechuudha. Isaan kun dhumarratti Waaqayyo biraa isaan gatii isaanii akka fudhatan beekuu qabu. Gatii Waaqayyo biraa kennamu yeroo hundumaa hundumtuu qajeelaa duwwaa miti. Adabas jira waan ta'eef. Xiimotewos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 19. Kanaafis badhaadhummaa walitti qabattanii. Kanaafis badhaadhummaa walitti qabattanii. Jireenya dhugaa harkas keessa galfachuudhaaf. Jireenya dhugaas harka keessa galfachuudhaaf. Bara dhufuuf. Ijaarsa jireenya sanaafis hundee gaarii akaatu. Ijaarsa jireenya sanaafis hundee gaarii akaatu. Ammuma. Isa fuula dura jiraachuudhaaf jiruuf amma yeroo Waaqayyo isaaf kenne keessa waan isarraa eegamu gochuu qaba. Attanis galgala mootummaa Waaqayyo keessa dhaqee jiraadha jettanii gammachuu guddaa qabdu. Baay'ee namatti tola. Isaaf immoo amma nurraa waan eegamu jira. Namni galgala isaaf har'a dhaabbatee hojjetata. Namni galgala isaaf amma dhaabbatee waan Waaqayyo sarraa barbaadu godha amma dhaabbatee. Erga darbee booda qoy ka'eeta waan balleessa sirreeffadhaan hin jiru. Erga darbee booda qaamee waan toora gadhiisan tooratti deeffadhaan hin jiru. Erga darbee booda qaa namoota wal dhabee sanaa jireenya araarfadhaan hin jiru. Erga darbee booda namoota akkasii akkas godheen ture nan sirreeffadhaan yaada garaan gedderadhaan hin jiru. Ammuma yeroo Waaqayyo nuu kennetti waan Waaqayyo nurraa barbaadu gaafa goonu isa Waaqayyo barbaannu san argachuu dandeenya jechuudha. Badhaadhummaas jireenya gaariis waan keessan barbaadu hundumaa argachuudhaaf waan Waaqayyo sanirraa barbaadu gochuun immoo sanirraa eegama. Lammaffaan akkas jedha. Aarsaa jiraataa godhanii Waaqayyoof of kennuudhaan jireenya kiristaanummaa dhugaan kan jiraatu. Aarsaa jiraataa godhanii Waaqayyoodhaaf of kennuudha. ሕያው መስዋዕት አድርጎ ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው እውነተኛው ክርስትና። አርሳ ጅራታ ድሬኛ ኬኝ አርሳ Waaqayyoodhaaf ta'u goone Waaqayyoodhaaf dhiyeessuu qabna. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsuma tokkorraa kaasanii gaa dubbistan. Aarsaa jiraataa aarsaa du'aa miti. Aarsaa badu miti. Aarsaa akkasumatti biyyee lafaa irratti hafu miti. Aarsaa jiraataa goone ofii keenya Waaqayyoodhaaf kennuudhaani jireenya kiristaanummaa dhugaa jiraanna. Aarsaa jiraataa goone ofii keenya Waaqayyoof laannu taanaan garuu baay'ee dagaan. Ammas yaa obboloota ko. Araara Waaqayyoof jedhaati. Namummaa keessan qulqulluudhaaf. Waaqayyoo duratti fudhatamaa akka ta'utti. Aarsaa jiraataa gootanii. Akka isa dhiyeessitan. Isin nan gorsa. Waaqayyoo duratti fudhatamaaf akka ta'utti
eenyummaa keessan kana aarsaa jiraataa gootanii waaqayyoodhaaf akkasiin dhiyeessitanii isinan gorsa. Aarsaa jiraataa gootanii. Aarsaa jechuun kennaa namni tokko waaqayyoodhaaf dhiyeessu jechuudha. Aarsaan inni dhiyeessu immoo aarsaa du'u miti. Yeroo tokko saba Israa'eltu aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeesse akkas godhanii aarsaa dhiyeessinaan waaqayyo urgeeffate aarsaa isaanii. Gaafa urgeeffatu akkas jedhe akka nama saree mormanaa kuteetti tokko. Akka namaa koobota yookaan immoo dikeedhama biyya keenyatti gaa. Koobota naaf aarsuuttan fudhadhe aarsaa kanaa hin fayyadne naan jedhe waaqayyo. Namni waaqayyo yeroo barbaadu lapheen isaa sirrii miti taanaan waaqayyo aarsaa dhiyaatu miti. Laphee aarsaa dhiyeessuu barbaade ilaala waaqayyo. Lapheen aarsaa dhiyeessuu hamaadha taanaan aarsaan keenya mammii warqii fakkaate iyyuu faayidaan qabu waaqayyo duratti. Abeeliif Qaayel gidduu garaagarummaa jiru settaa himu. Maaliif Abeelii fi Abeeliin aarsaa isaa fudhatee Qaayelin jibbe beektu? Laphee jarootaa lamaanii gaafa ilaalu waaqayyo kan Abeel garaa qulqullaadhaan aarsaa waaqayyoodhaaf tolu dhiyeesse. Qaayel immoo garaa qulqulluun taaneen aarsaa waaqayyoof dhiyeesse. Waaqayyo immoo garaa namaa ilaala lama caafni qulqulluuni. Gaafa garaa keenya ilaalu waaqayyo garaa waaqayyo simatudha moo garaa waaqayyo tuffatudha laata? Aarsaa jiraataa goonee ofii keenya akka dhiyeessu nu barbaada waaqayyo. Isa kana keessa jira jireenyi kiristaanummaa ni dhugaan. Mee dammaqsaachumaan nama simbira jiru qabaati jireenya kee kana aarsaa jiraataa godhii waaqayyoof kenniidhaani. Irra deebi'aatti maa. Yesuus gooftaadha. Aarsaa akkamii? Aarsaa akkamii? Aarsaa isa waaqayyotti tolu moo isa waaqayyo tuffatudha laata? Isa inni fuunfatudha moo isa waaqayyo tuffatudha laata? Aarsaa jiraataa. ሕያው መስዋዕት እግዚአብሔር የሚከብርበት መስዋዕት ናሙማ ከኛ በርባዳ ዋቀዮን ለለባ ከኛስ ምቲ ፋርፈና ከኛስ ምቲ ራጁማ ከኛስ ምቲ በርሲሳ ከኛስ ምቲ ኡታሉ ከኛስ ምቲ የከወን ደፍቁ ከኛስ ምቲ ደፍቁ ከኛስ ምቲ ሹብስነ ከበሉ እንደት ፋርፈቻቱ አስገኘች ከውስ ምቲ አከወን ሞ እንትኒ እርገባው ዋቀዩ ፈቃትን ለለቡ ምቲ Laphee isa waaqessu laphee isaaf amaname laphee isa sodaatu waaqayyo sana xiyyeeffata. Arga keessa laphee keessa rakaa yaa waaqayyo jedhame laphee dhugaanaaf kenneedha. Laphee jijjiirame naaf kenneedha. Waaqayyo gooftaan machaa jireenya kiristaanummaa dhugaa namarraa gaafa barbaadu laphee irraa jalqaba. Lapheen immoo qulfii yookaan furtuu qabdi. Furtuun laphee immoo bakkeedhaan miti keessaan. Furtuun laphee keessaa malee bakkeedhaan miti. Namoota tokko bakkeedhaan se'a humnaa seexannillee humnaan cabsee hin galu beektaa yoo eeyyamteef gala. Waaqayyo humnaan cabsee laphee namaa gala hin beeku yoo namni eeyyameef gala. Kanaaf mul'ata 3:20 irratti ani balbalarra dhaabadhee rurrukutaa namni sagalee koo dhaga'e yoo naa bane ani immoo nan gala isaa wajjin immoo maaddiitti nan dhiyaadha yoo baneedhe hin banu taanaan deemaa jechuudha. Namni tokko biyya lafaatti cufuuf biyya lafaaf banuufis keessa jira furtuun. Keessaan banama lapheen namaa keessaan malee bakkeedhaan miti. Namni gaafa aduun galgalaa'u ol galeeti keessaan mana qollofata. Gaafa immoo manaa gadi bu'u immoo bakkeedhaan qollofata. Kan laphee namaa yeroo hundumaa keessumaan cufaadha. Keessaa baatee sarara xaleetu keessuma jirtu. Waan dhufee nu gaafatu hundumaaf yoo deebii laanna ta'e waan nu laphee keenya rukutu hundumaa banna yoo ta'e nu maal jechuudha beektaa? Akka dirree kubbaa miillaa magaalaa Adaamaa keessa jiru Oromoon irra taphataa, Walaayittaa irra taphataa, Kambaataa irra taphataa, Intinni irra taphataa, Abbaa Barbaadee dhufee irra taphataa. Banaadha dirreen kubbaa miillaati. Lapheen namaa dirree kubbaa miillaa miti. Iddoo buufata Waaqayyooti. Laphicha keessa gooftaa jiraata. Meeqa jedhaa laphee koo keessa gooftaa duwwaana jiraatu jedha. Waan waaqayyo irraa dhaalle danuu qabna. Waan waaqayyo immoo nurraa barbaadu waan baay'eetu qabnu. Waan waaqayyo nurraa fedhe waaqayyo nurraa dhabee waaqayyo kan nutti hin gaddineef laphee keenya eeggachuun gaariidha. Jargamoota kunaa kuna tokko lakkoofsa 86 irratti yeroo jalqabaateef wangeela lallabuu isaanii arganiitu jarri kun kiristaana jedhanii mukaatti moggaasan. Kiristaana jechuun moggaasa maqaa wayii tokko jechuu miti. Jireenya kiristaanummaan. Mee dubbadhaame kiristaanummaan jireenya jedhame. Jedhaarra deebi'a kiristaanummaan jireenyaa jedha. Kanaaf
aarsaa jiraataa godhanii ofii maal godhu waaqayyoodhaaf kennuudha. Waaqayyoodhaaf kennuudha. Maaloo kee lakkii jabaadhu lakkii waaqayyoon sodaadhu waldaadha jedhanii nama tokko osoo hin taane ofiitiif namaa galee waaqayyo sirriitti hubatanii jireenya isaatti waamaman beekanii dhugaatti qabatanii jiran beekanii waaqayyo waaqessuudha jireenyi kiristaanummaan dhugaan. Sadaffaan akkas jedha. Jireenya kiristaanummaan inni dhugaan jechuudha. Jireenya kiristaanummaan inni dhugaan jireenya kiristoosiin fakkaachuuti kana jalqabarratti kaasaan ture. Tiksoota isaa qaqqabachuu dandeessu. Ximootosa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 8tti Ximootosa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 8tti nu baasa. Kan biraa Ximootosa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 lakkoofsa 11 Ximootosa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 lakkoofsa 11 charratti argachuu dandeessu. Tiitoo 2:12 hanga 13tti argachuu dandeessu. Jireenya kiristoosiin fakkaachuuti jireenya kiristaanummaan dhugaan kiristoosiin fakkaachuudha. Hojjetaa mootummaa ta'e iddoo waajjira jiru kana keessatti yeroo hundumaa gubboo wajjin waltutu kaawwata taanaan inni kiristaana miti. Gubboo aaxintiin yaada qisaal macaafa qulqulluu jedha namitti. Warri kennanis warri fudhatanis fuula waaqayyoo duratti hin gaafatamu jedha macaafni qulqulluun namitti macaafa jedhe. Akka asii achis fakkeessaa asis fakkeessaa achi fakkeessaa asii fakkaachuu kan yaadan hin hundiyyuu sobara lakkii miizana gooftaan gaa irra guyyaa tokko ta'anii madaalamuun jira waan ta'eef waanuma laaqanii dhufanii kiristoosii hojjenan jira hojjetan immoo sobaa iji waaqayyoo iddoo hundumaa arga waan ta'eef jireenyi kiristaanummaa bakkeetti jiraatamu asittis hin jiraatama kan asitti jiraatamus bakkeetti hin jiraatama kan lafarratti jiraatamu itti fufnee gooftaa biratti itti fufnee jiraanna. Mammaaksa wanta qullaadhaan mormuu. Mammaaksa wanta qullaa'aadhaan mormuu. Isa dubartootiin dullooman mammaakan. Isa dubartootiin dullooman mammaakan. Hin fudhatini. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf. Of qopheessi. Namummaa foonii cimsuuf. Of qopheessuun. Wanta muraasaaf nama gargaara. Yeroo muraasaaf wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uuf of qopheessuun. Nama waaqayyoo ta'uuf of qopheessuun garuu. Wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf. Isa dhufuufis. Abdiin keessa jira. Maal warra deebii jechuun mataa isaa kan dandeenye lama mataa isaa dandeenye. Mammaaksa wanta qullaadhaan mormu. Ilaa dhaggeeffadhaa gala. Mammaaksa wanta qullaadhaan mormu. Nama simbira jiru harkaan qabaati. Mammaaksa wanta qullaadhaan mormu jedhaani. Isa dubartoonni dullooman mammaakan hin fudhatin. Itti maakaa. Hin fudhatin jedhaani. Nama waaqayyoo ta'uuf of qopheessi. Itti maa sirriitti gooftaan gosa naa eebbisu. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi jedhaani. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uuf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaafis isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Mee jecha kanaaf sagalee akka walitti buusaa galateeffadhaa. Dinqeedhaam. Haaleluyyaa. Mammaaksa akka warroota dulloomanii umuriidhaan namni dulloome mammaaksa baay'isaa. Umurii dargaggummaarratu jirtu mammaaksa maayisin jireenya kee keessatti jireenya ammaaf jireenya boriif waan si qopheessu jira. Isa sanaaf jiraadhu of qopheessi. Waaqayyoon fakkaachuudhaaf of qopheessi. Waaqayyoodhaan fakkaachuudhaaf of qopheessi. Dhageessanii? Namni waan xuraa amma keessa jirutti ho'ataanaani isa gaarii waaqayyo qopheesse bira ga'uu hin danda'u. Waan hamaa amma ni keessa jirutu jireenya isaa dhaalee jira taanaani isa gaarii waaqayyo qopheesse bira ga'uu hin danda'u. Namni fiigicha fiigee dorgomuudhaaf ka'umsa irra dhaabbatu qaba akkamittiin jalqabuu qabu beeka. Waan dorgomeef hin fi'immoo gaafa dorgomu waa'ee dorgomu miliin kaasa macaafni qulqulluun keetti Xiimotewos irra gaafa laaltan jechuudha. Waa'ee wattaaddaraa hin kaasa. Akka wattaaddaraa lolaaf qophaa'eetti ofiisaa qophaa'ee jiraachuu qabu hin kaa'ama macaafni qulqulluun. Hundumaa kiristaanni zigijjuu ma'uun haallefa. Yeroo hundumaa qophaa'a. Ganaa qoy gooftaan dhufee jedhee dhumarra wayyaa miiccata miti. Miiccate mataa. Mul'ata Yohaannis irratti warri uffata isaanii dhiiga holichaatiin miiccatan. Haaleluyyaa. Maal ta'ani? Jalaa mirra dhiibaas iyyuu haa gammadanidha. Warra qabu warra dhiiga holichaan uffannaa isaanii miiccatani. Isaan sana jireenya kiristaanummaa dhugaan jiraatan. Uffanna dhiiga holichaan jechuun oolaa gurraacha, oolaa adii, oolaa daalacha, oolaa burree, oolaa minaamni qalee jechuu miti. Yesuus isa fannoo irratti
إيجاسات إنجلاسين وفناس أني ورميتشتني إساد قالون أفجولا كوتا يا باتي بروكان عالم كتبت ربك سجمرو تزكى جلاتشون ورسو كيف تمتوناتشو بروسيت أي كنجر مكلا كيف تمتوناتشو نزي تالاكم مكراش النفو كيف لا لبساتشون ببغودم يانسو يتبلاشوا አይደለም ልብሳቸውን በበጉደም ያነጹ የተቀደሱ ከውሾች ጋር ውሎን የማያደርጉ እንደፈለጉ የማይኖሩ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ልባቸው ክፍት የሆነው ፈራ እግዚአብሔር በሕይወታቸው ላይ የነገሰ የወደዱን እንደፈለጉ ጭቃን የማያበኩ በሰው ላይ በቅም የማይነሱ ጦሪዞ ወንድማቸውን የማያሳድዱ ወንጀለኞች ያልሆኑ ለወንጌል ግን የተሰዉ ሳንከነ ዋቀየ ጎፍታን ጉባላ ኮታ ገላ ከንጀ ወረብየ ለፋረቱ ጅራኒቱ ዋቆ ጨራሳኒፍ ከነጅሩ ወረ ጅራተንቱ ለቀነ ጅረኛት ፉመኔ ወረሲ ቀለደኒ በልበልሳን ደበርሱን ጅሩ ኢጎን ጫሉ ፈናሳኒ ገን ኩሌፈተን ረክንጨ ተሐማሰነ ሞከሟተን إسان كذا غويا بكا لفت سمينكم غويا وما راجر كبير سواكو سني كو بيسلات كو تاغلاي ورجراتن انغلاي دا واقعي ورنجرانه نمو توراچو ميل سماتيو سنا جاي ماتيو بكو نانتور ولا كوفسي دمي توكو مغاغه دبورا مغاغه نني مغاغه كزغوري دنكي غونيرا كزغونيرا راجدو بنيرا بن بداسي راوديسن بيفيد أكاغوفتا يسوع سنجيكون سرتين تايني ما نجوا ده ما مينجلا سرتين تايني كتول جالسين أجلو من جتو أول جالسين فاجل واق أيو سميسي أفلتو وربال بلت جوانين بيه وجاو كرو اتجو في إيه ورجع وجرا أول جالس ممكن جلو جرا وجاو دبّت كمان ورهول نبيوي دبي سارين برتة سارة على سارت غوفتي تبيكن تمرتة سارة على سارت غوفتي تفوف كنن تمرتة سارة على سارت لبئ ساري غوفتي تبنن تمرتة سارة جرينا لفرت جراتن سنة لالا واقعي كوي بكا ويا ما قام رفت أشتى سروف تانجرو أسمع تنيه جنانا ستوانه ستقول أشتى مفرد ميكا كيس مركاور كاسا كريستوس إنجراتا مايلا الروما ديبيا كريستوس إنجراتا مايلا جنا مي كريستيانو مان موجرين هايلا ما قامت كريستيانو مان جرين كريستيانو مان جرين زي ما يدلم يسبكت ريس هيدلم يتمرت ريس هيدلم يمزمور كتور هيدلم كريستنا هيدلم هيوت لو واقع يقول ده ما جا كنا ما كنا ما كايا سون سموكين كنا إيجا ساتني كيا كلسو ما لو نما سنبرجرو توكاتي واقع يو سيجارجارا تجاوات وداني هم نسيكنا هم ننأبين جداني لبيك كلس ساتس كلاهي داني كريستيانو ما مرجتني ميرو بدا كريستيانو ما نجرين يدا كريستيانو ما نللا بمتى بنجراتما لا باولوس نمونك أمنني فيني في كريستوس نموت تللا كيف لا نمون كريستوس ترينا كريستوس أوغادا كريستوس كارادا كريستوس أكاسن على باولوس أكاسن يا كوبي مورفيتي كوي قال باولوس للبيرا نمنا كفيو للبي نمنا توكو فيو لا كريستوس نمنوك أبا جلتو يا كومو على بتاعي إركا فيي بودم مويل يا كومو ها جراتشوك أبايد أمنت يا نسرا يموتينو يسألي أمانتين أوجي ماله دعاء رايد أوجينا أمانتين مالس دعاء رايد أمانتين يو أوجي راني دا كمولة تويد أمانتين أوجي لا دعاء أمانتين أوجين كم ندعاء أوجينا أمانتين تندبرم نس دعاء أمنت بيتشا أمنت بسرعة مقلت على اللبت أون كان جاكرو فايا جرين اللبو وفي كوتس كان اللبو أجرو فاي جريمت فاي تيتا كرو جينا نجار سيسيدا فاي تيتا كرو سواقا يبربادو سنة تاي أرجميدا فاي تيتا كرو موت ما واقع يورا كو بادرتا أوف كو بيسيدا
fayyitee tagaruu dadhabina kee kuftee nafiniidha. Narka wayyaa jalaatiin si miidhu ganama kana sirraa miidhamu. Maqaa Yesuusin mana kee irraa dhaamu. Jireenya kee irraa dhaamu. Harka keessa mirgaa harkaasaa waan siin jedha. Maqaa Yesuusin ammarraa jalqabee inni mul'atee inni dhokatee si miidhu jireenya kee irraa kaasee kan diigame haa ta'u. Mana kee irraa kan diigame haa ta'u. Jireenya kee irraa kan diigame haa ta'u. Namoonni baay'een isaanii akka Efreemiin beektuuni. Efreemedha. Qilleensa duukaa ooladha. Maqaa Yesuusin namicha akkasii beeku. Qilleensa duukaa ooladha. Qilleensa akkas gara lixaatti deeme. Lixa dhaqaa. Baattoo deeme. Bihaa dhaqaa. Lixa baqa. Oolumaa kan qilleensa duukaa oolaadha. Tokko jedha. Efreem qilleensa duukaa oolaadha. Efreemedha. Maxinoo hin galagalledha jedha. Jalaan gubataan irraan bukoodha nyaataaf hin ta'u jechuudha. Efreem. Kabiraa'oo Efreem. Inde Asooritti waamnaa hin Gibxitti gadi bu'e. Mul'ata siin qabu karaa deemu hin beeku namicheedha. Efreem. Ormoonni jirma isaa nyaatanii fixan inni garuu hin beekuudha. Nyaatamee dhumeera garuu hin beekuudha. Efreem. Dhumaadha jireenyi isaa garuu maal hin beeku. Efreem mataa isaatti immoo maal ta'e arrii yaa'eedhe. Ammas hin beeku namichi. Baay'ee miidhameera garuu hin beeku. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2-3 irratti na fakkaata. 2 irratti gaafa ilaaltanii eessatti akka kuuftee yaadadhu. Moo jettu moo? Namichi iddootti kufee harkaa badeennaan qilleensa duukaa fiigaa oola. Waaqayyo gooftaan iddootti dogoggorte si haa yaadachiisu. Namni iddootti dogoggore tu beeke yaada garaa gaddarata. Hin beeku taanaan garuutti balleessa. Ani Efreemi koo jilbi nyaatamee jireenyi isaa dhumee borobboramee eessa akka jiru hin beeku. Nama nyaatamee dhume. Tokko koo utuu hin beekin jibbi dhaaleeraa. Utuu hin beekin tuffiin dhaaleeraa. Utuu hin beekin hinaaffaan dhaaleeraa. Utuu hin beekin nyaatamee dhumeera baay'een. Waaqayyo gooftaa macaa akka nama minaan madaabaraa keessaa waan barbaadetti gadi galagachuu Waaqayyo ganama kana jireenya keenya keessaa gadaa galagessu. Haleluuyaa. Mee nama simbira jiru qabaati lafatti dogoggorte yoo qabaatte yaadadhu siin jedha Waaqayyoodhaani. Irruma deebi'aatti maa lafatti dogoggorte yoo qabaatte yaadadhu siin jedha jedhaani. Waan gatte yoo qabaatte fuudhi siin jedha Waaqayyoodhaani. Mandara sobaa keessa dhaabbatanii dhugaa lallabuun hin danda'amu. Maal jechuun beektaa? Dhugaan dhugaadhaa sobni soba. Saamsoon illee akkasuma ta'e. Naanna galee jechuun waxxa finnis. Hin galee Saamsoon. Hin galleem rifeensatti kennee hafe. Geenyee deemne warri jedhan jechuun nu jalaa hafaniiru. Lakki yoo sii danda'ame amma jireenya ammarra jirtu jireenya gaararraati. Gaararraa jechuun miti. Gaara jechuudha. Tabba gubbaati. Jireenya tabba gubbaati. Warra isaan hawwaa jirtu immoo warra dachaa bol'aa keessa jiranidha. Isaan fiduudhaaf gabbuus hin barbaachisu waan ittiin baastu yookiin mukatti ergi yookiin finyoo gaditti ergi yookiin waan ittiin baanetti ergiiti gootatti ol baas malee haqeen fidannaan atis boolicha keessatti hafta. Jireenyadha አቋሙን ያስተካከለ ለመኖር የወሰነ እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልግበትን ህይወት የሚኖር ነው እውነተኛ ክርስትና። መከዘላሜ ኢየሱስ ጅሬኛ ሄዳ ማሎ ዱበራስ በላ ኢየሱስ ጅሬኛ ሄዳ ኢየሱስን ጉን እንጅራተማ ጃለተሜ ጅራተማ ኢየሱስን ጉን ጃለተሜ ወሪ ወልዳ ከሰቡለም ባየዳ warri gooftaan keessan bulle garuu baay'eedha. Akka baaqelaa bishaan keessa bultee bishaan hojii waliin argin bultee sin godhi Waaqayyo. Maaloo ameen jedha. Harka keessa mirgaa harkaasaa yaa Waaqayyo jedha. Utuu si wajjin jiru akka hin nyaatamneedha. Ganama kana dammaqfadhu jedhaani. Si haa dammaqsu Yesuus. Si haa kaafatu Yesuus. Hirriba du'aa keessaa nu haa kaafatu Yesuus. Akkasitti seera uumamaatii kaasee amma mul'ata Yohaannisitti namoota tokko goote maal iddoo gadaa tokko jedhama musliima ta'uu danda'a baqa sii takkasa tiksi sii takkasa yoo barbaadan jedha namichatu macaafa keessa ba'e malee macaafni isa keessa hin baane yoo barbaadan jibbaa yoo barbaadan hinataa yoo barbaadan waan barbaade kun akka barbaade ta'a macaafa keessa ba'uuf macaafni nama keessa ba'uun immoo garaagara
nagaan siif haa ta'u jedhanii macaafni si keessan bila akka jedhan macaafa keessan bahin jedhanii macaafni si keessaa ba'u jedhanii waggaa meeqa gamante hayim waggaa 35 arra dhuftee mooti intini to barbaada eeyyar waaqayyo arruma fidee si dabarsu warra waldaa keessa turan malee warra gooftaa keessa turan miti baay'een isaanii waldaa keessa turuuf gooftaa keessa turuun garaagara waaqayyo of keessa si yaadossu gooftaan mana isaa miti inti galma addaraasha keessa miti of keessa si yaadoffatu yesus gooftaadha keessa warroonni gooftaa keessa dhokatan bara du'aa hin oolu bara salphinaa hin oolu bara lolli baay'ate hin oolu bara beelli baay'ate hin oolu bara waraansi ka'uun hin oolu bara aduun akka wanti baay'atu bokkaan akka barbaadeetu waan barbaade yoo dhufe hin oolu isaan gooftaa keessa jiru Israa'el immoo yeroo sana gooftaa kana waa hin argamneefidha David yaa Israa'el maal godhi ol gali mana keetti isa booda maal godhi cufadhu keessaan jedhe Malif kasi miidhaa jiru sitti dhufaa jira mana keessa gal amma immoo balbala cufattu yookaan waan garaagaraa waan gootu qabdu gooftaan si keessa galeera ati immoo balbala laphee keetti cufadhu ol galee David ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ወደ ቤት ግባ ሰቦዶ በርን ዝጋ እግዚአብሔር ያሳልፋልና ዝጋ እስከዛ አሁን ደግሞ አይደለም እግዚአብሔር አብራ በልብ ገብቷልና ሌላው እንዳይጨመርበት አንተ በር ልብን ጠብቅ በግድ መግባት የሚፈልጉ ብዙ ናቸው ገብቶ የፈለጉትን ለማድረግ ከፈለገ እንደ የሚገርማችሁ ማለት ነው ኢየሱስ ጎፍታራ ነብኒ መሪ ቤት መኪና ማሪ ወራደ ሹፌሪ ማርበዳ ጎለ ከዝናነ ፈታ ማሪ ከርባደ ጎዳ ጎፍታስ ኪስታ ኤሲዮፋ ጅራታናኒ ከራከ መከስ ገገሱ ኒቤካ ዋን ብራቱ ገለ ታናንገሩ የሞ ዳርዳር ሲሆን ነው ጅራ ኢየሱስ ቤስል ዩሜ ጅራ ኢየሱስ ጀላ namnu tamammandu banne jira waaqayyo go afana balum male radiyaate jira yesus yeda haleluya aniko gooftaanu tu jireenyatti waamu warra didanii gara soolin naqana kan taaneef baay'ee sodaadha ofii jalqabee mana mootaatti maalu mee jedhame ani kan ofii koo miti jedhame an kan gooftaatedha inni na keessa jiraata ani immoo isa keessa jiraadha Safa gurgulu jedhama Yohaannis boqonnaa 17 bifadha waaqayyo ganama kana siif haa dubbatu maalo waaqayyo ammeen injatanii waaqayyo siif haa dubbatu afaan ta'e siif haa dubbatu afaan ta'e siif haa falmu waan dadhabdetu waaqayyo bukkee kee dhaabbatee siif haa mo'atu nama simbira jiru kan qabaati gooftichi si dubbataan dhibbatin jedhaanii waan bira ga'uu dadhabde biraan si haa ga'uuf waan si jalaa hir'atetti dachaa godhee siif haa guutu waan tumna dhabde waaqayyo humna siifa ta'u nama barajo abalu waaqayyo ergaalaatti naayema waan itti dadhabde sana waaqayyo sin gargaara sin jedha ilaani waan bira ga'uu dadhabde sana bira hin geessaa ilaani humna ta'ee jabina ta'ee beekumsa ta'ee dandeetti ta'ee waaqayyo siifa mul'atu gooftichi siifa mul'atu abbaa gaarii ta'ee siifa mul'atu iriyaa gaarii ta'ee siifa mul'atu beeka jedhame waaqayyo ganama saaraadha haraarri isaa saaraadha waan numtu moo feeddoo gadhiisa kan iddoon gadhiisne saduwaadha isa kana wajjin waan jirruuf akka kanaaf jiraachuu qabna kan jedhu teegalmati ana sadaffaan jira jireenya kiristaanummaa jireenya kiristoosin fakkaatu jenneetu laal Timootewos eegsisaa qabataniitu inni arfaffaan nama waaqayyoo ta'anii jiraachuudha nama waaqayyoo ta'anii jiraachuudha የእግዚአብሔርን ሰው ሆኖ መኖር ነው የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይኖራል namni waaqayyoo yaada waaqayyoo jiraata namni waaqayyoo akeeka waaqayyoo jiraata namni waaqayyoo fedha waaqayyoo jiraata namni waaqayyo yaada mataasaati yaada olla yaada nama yaada intini pastorii raajii ergama wangeelaawi ምናምን ምት ያዳ waaqayyo jiraata yaada waaqayyo jiraata namni waaqayyo
namni waaqayyo yaada waaqayyo galmaan ga'a namni waaqayyo yaada waaqayyo keessatti daawunlood godha malee sisteema addunyaa kanaaf keessatti daawunloodiin godhu eesh jireenyi kiristaanummaa maanni dhugaa ni qambiraan ni dhumarrachuudha maayidha warra ofii isaanis dabalatee jireenya isaanii warra waaqayyoodhaaf kennadha jireenyi kiristaanummaa dhugaa warra jiraatan namni ofii isaa guutummaa waaqayyoodhaaf dabarsee kenne waan waaqayyoo jalaa hambifatu hin qabu namni ofii isaa waaqayyoodhaaf dabarsee hin laanne garuu mana waaqayyootiif qabeenyaa isaa laachuu hin danda'u namni waaqayyoodhaaf ofii isaa dabarsee hin laanne yeroo isaa namaaf kennu waaqayyoodhaaf kennuu hin danda'u yeroo isaa mataayyuu ofii isaa yoo waaqayyoodhaaf kenne kan isaa kan ta'e kan waaqayyoo akka ta'e beeka namoota tokko akkas ofii qoy galeera waaqayyoo keessa qabeenyaan immoo achuma taa'uudha agee boqonnaa 2:8 maal jedhaa hayyatai warqeenis birriinis kan kootiidha kan waaqayyoon nu bira jira kan waaqayyoo nu bira jira kan keenya inni nu bira jiru kan waaqayyooti kan waaqayyoo bira jiru immoo kan keenya waa nama jaallatanii hin ta'u erga ofii keenya guutummaa waaqayyoodhaaf dabarsinee laannee waan waaqayyo immoo nurraa barbaadu immoo isaafis akkasuma kennuu qabna namni ofii isaa waaqayyoodhaaf guutummaa guutuutti hin laanne kun waaqayyoodhaaf ta'a jedhee waan waaqayyoodhaaf kennu sin qabaatu hundi keenya namichi bara isaa guutummaa intiniitti kennee kilaasii tokko hambifatee isa kaanee keessa tokko nan eeggadhaan naan seetanii dhufee mana manichaa gaaf rukutu maasitti hin laaddanne naan kana natti hin laanne si harka ture sanatti laatte hattuun hin seenne isaati ofii keetii eeggatte mo'attuu seenuu dhufee hattuchi saamaa sanadha kanaafuu gaafa waaqayyoo isa jiraataaf of laattanii qabeenyaan keessan immoo isin hin marariina jira ani kan waaqayyooti ati kan eenyuuti ittiin jedhame jala asirra koon qabu haleluuyaa mee warri kan waaqayyoo keessa walitti buusaa haleluuyaa yesuus gooftaadha yeroo hundumaa jireenyi isaanii olaanaadha boolla keessatti gadee gootee utuu isaanii argin isaan gubbaarra jiru waaqayyo ganama kana maqaa yesuus bakka amma jirtu shiiftii siif haa godhu haala keessatti haa jijjiiru kanaafuu amma waaqayyo gooftaan jiraatan bara jireenya keessan keessa lafarra jirtan amma waaqayyo sin gargaarutti waanuma waaqayyo sinin raa eegu hundumaa raawwachaa fuula waaqa dura deebi'a yesuus gooftaadha haleluuyaa waa'ee kennaa gaafa laalu kennaa gosa sadii duwwaa kaaseen darba kennaa waaqayyo biraa namaaf kennamu isa jedhudha tokkoffaan kennaa waaqayyo biraa namaaf kennamu waaqayyo kan nuuf kenne kennaa baay'eedha kennaa baay'ee keessaa hangafa tokko waan kaasa kennaa waaqayyo nuuf kenne yesuus inni tokko yesuus irraa waaqayyo irraa yesuus hin arganne jechuudha kennaadha wangeela yohaannis boqonnaa 3:16 dubbifadhaa singaa 3:36 dubbifadhaa 5:24 dubbifadhaa 10:28 dubbifadhaa tokkoffaa yohaannis boqonnaa 5:12-13 dubbifadhaa kennaadhaan kennaa waaqayyo nuuf kenne akkasumatti toluma gatiin baafne gatiin nuu baase malee kennaa waaqayyo biraa arganne kennaa bara baraati kennaa jiraataadha kan arganne isa biraa inni lammaffaan immoo kennaa namni waaqayyoodhaaf kennuudha inni kun immoo saasraatii jedhan sabakkuraatii jedhan kennaa namni waaqayyoodhaaf kennu kennaa jaalalaas jedhan isa namni waaqayyoodhaaf kennu kennaadha inni kun immoo kennaa naa kennee nan kennaa warra jedhan malee fudhachuu duwwaa osoo hin taane kennuus warra beekan jechuudha kun Milkiyaas boqonnaa 3:8 kaasa akka 10 dubbifadhaa isa kana immoo kennaa namni waaqayyoodhaaf kennu jechuudha waaqayyoodhaaf fudhatee zimma nama hidhu hin taane inni sadaffaan immoo kennaa namni walii isaatiif kennu uumama 34:12 kennaa namni walii isaatiif kennu achirratti argachuu dandeessus kennoota gosa sadii kana jira kennaa waaqayyo namaaf kennu kennaa namni waaqayyoodhaaf kennuu fi kan biraa immoo kennaa namni waliif kennu caafatoo isin dubbisaa wal mammaatti toli isa namni waliif kennu yookiin dubbisme uumama 34:12 qaraxa kennaa kennamus guddisaa irratti baay'isaa intala anaaf duwwaa kennaa maleedha namatu namaaf kennaa irraa geeffadha waanuma isin jette maalan godha jedhe
وانا بربان ولدتي من على انا مجد دوسنا تدوب بشاجرو ايش يبدو وانا افكنا مر كنا نافكنا هذا سبونا بالي انا واسنه تنرسو والفكن وچودا ملكاسلو وادو بسينا ايس بقى نمسم برجروني واقيو سجالتا يداني كنافو في ساده برسيسي كني داني يلا ربيا واقيو سجالتا يداني كناف المساسيف كني داني ورجرن يرجع تنجتو يسوع هاليلويا جرين يرجع ديرا كلا تفجون اللسان روف تعال يسوع نلقى عشان نبينا نبص بافتة وجه سادي سديت نمني واقع يونساما نمني واقع يونساما نمو سينغرو نسامت غرانا نسامت وده أتمتنا سيسامنا أتمتنا سيسامنا تاني أنا إنغافت أنا إنغافت تو سينكودان كيسا تكون سينكودان كيسا تكون أرسا أنا إنسامتو أرسا أنا إنسامتو تفوف إسين سامني وندينو إسين سامني وندينو أنا واقع يون أنا وان سامتنيف أنا وان سامتنيف لقمان إنا بارمتو لقمان إنا بارمتو mana koo keessatti nyaatni akka ta'uuf kudhan keessaa tokkoon guutummaatti gombisaa kootti galchaa ani immoo ittisa bantii waaqaa banee eebba danuus irratti waan dhangalaasu dhangalaasuudha yoo baadhe asumaan qoraana ilaala maqaa waaqayyoo isa jiraata waaqayyo ulaa bantii waaqaa banee eebba bara sirratti haa dhangalaasu akka keessa mirgaa ol kaasaa isin eebbisaan jira maal taatanii waaqayyo ulaa bantii waaqaa banee eebba bara sirratti haa dhangalaasu har'a dhabdee gaddaa jirta yoo ta'e kana booda dhabdee hin gaddine har'a dhabdee boo'aa jirta yoo ta'e kana booda dhabdee hin boo'ine har'a dhabdee harka namaa ilaalaa jirta yoo ta'e har'aa jalqabee harka kee keessaa haa ilaalani jireenya hirraafaa jiraadha utuu eebbifamtanii of argaa utuu waaqayyo mana keessan jijjiiruu of argaa akkasidha waaqayyo na gargaaraa jedha anis nan eebbifama jedha galateeffadha waaqayyoon